har'ammoo waan guyyaa 3 jidduutti ta'e wayin isinii qabadhiisii dhufe kuni guyyuma 3 jidduutti akkas ta'ee jettanii amantuu waliin amantan namni bara kanaa dafee waasin amanu sammuu isaa amansiisuu hin danda'u maal akka ta'e hin beeku. Kunoo akkuma asirratti argaa jirtanii waan bareedaa ta'een isinii qabadhiisii dhufe. Mee turtii keessan akka xumuraatti nu waliin godha. Akkasumallee abbaa manaa koo gara fuulduraa kan ganaa dhufu maqaan isaa eenyu ta'e otoo eenyu ta'e wayyaa sababan jedhee waan jedheefan qaba. Isa kana guutuu viidiyoo keessatti isinitti muufanii bakkeertanitti nagaan isiniif haa ta'u. Faamilii kee beekumsaalee akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattan baga nagaa taatanii har'as immoo deebi'ee dhufeetiin jira. Yeroo darbee utaalloon naqabee sagaleen koo baay'ee nama dadabbaraa ture. Har'a garuu galanni isaa hin badiinii fayyee bakka durii fakka durii sagalee koo normaaliitiin deebi'ee dhufeetiin jira. Isinis immoo anaa dhufu isiniin jaa warri mana kanaa faaraa taatanii sabiskiraayib gochuudhaan miseensa mana kanaa ta'a ol seenaan waliin hirmaadha waan jiru. Akkasumallee guutummaan faamilii kee beekumsaalee aga xumuraatti nu waliin turaa jechuun affeerraa keenya. Viidiyoo laayikii gochuun irraanfatina. Yoo irraa barattan ta'e sheerii gochuudhaan namoota biraatiin qaqqabsiisa. Yoo gaaffii qabaattanii sekshinii koomentii jalatti nuuf kaa'u. Akkasumallee waan beektan irraas ta'e koomentii irratti ibsachuu dandeessu. Amma gara viidiyoo irratti yeroon isinii deebi'u. As bakka kanatti godinyaa koo wajjiniitiin kushinaa keessatti argamna. Kushinaa keessa maal hojjettu gaafa jettan misaa xiqqoo hojjechaa jira ani. Beeksisni hundi mana jirarraa xiqqootu mana jiru gimmaashatu mana jira waan akka ijoollee isaanii fi misaa xiqqoo hojjechuu fi isheen godinyaan koo mana biraati bukkee bukeessuu fi jechuudha. Bukkoon suni biddeen tolfachuudhaa fi ofii keenyaaf biddeen tolfachuu fi akkaataa itti biddeen bareedaa ta'e tolfatanii warri barbaadan ta'e kanaan dura isinitti himee ture. Ammallee barbaadan koomentii irratti yaada yoo gaafattan ta'e warri barbaadan isinitti himuu dandeenya. Kunoo bakka kanatti ruuzii shiriyaati amma kuni nyaata irraati kana sana isiniin jedhee kanatti dabalee sanatti dabalee jechuun barbaadu maaliif minboontiin koo viidiyoon irratti qabadhee dhufis kana miti maaliif kun kan madaamitti walumaa gala isaatti waan itti nanna'manumatu beeka waan isiniif sheer ta'u miti. As bakka kanatti yeroo bukkoo bukeessitu wanni barbaachisu irshoo fi bikin paawudarii qofaadha. Irshoo bikin paawudariidhaan bukkoo bukeessitanii biddeen ajaa'ibaa ta'e hojjetatanii nyaachuu dandeessu. Akkuma keenyaan qabamanii madaame warri ruuziin isiniin tamachaan yookaan isinitti baay'atee isin dabbar yoo jiraattan koomentii irratti yoo barreessitan viidiyoo biraatiin haala bareedaatti isinitti agarsiisuu dandeenya. Kanaan durallee isinitti himee ture. Kunoo as bakka kanatti immoo isaa qodaa miicaa jira. Qodaa miicaa misaa hojjechaa gamanatti waxii wayii hojjechaa jira. Gamanatti immoo ruuzii hojjechuutti jira. Distiin anaa irratti hojjechaa jiru. Beeksisa boondaan miti waan ta'eefu elektirikiitti hojjechaa jira gaazii irratti miti jechuudha. Bakka meeqatti biizii ta'uu hin barbaanne elektirikii irratti hojjedhee dafee kushinaa keessaa bahuudhaaf baay'ee jarjaraa jira. Isin gammaatti na waliin waan jirtu jedhee yaada. Waan guyyaa 3 jidduutti ta'e sana isinitti himuufani rakkisaadha gaayis. Akkuma itti jiraatantu jireenyadhaan as gubbaarratti kunoo godinyaan koo bukkoo bukeessaarti. Haala ajaa'ibaa ta'eetiin sirriitti sukkuumamee bukkaa'uu qaba. Biddeen bareedaa ijaan daakqotee fakkaatee akka bahuu fi sirriitti sukkuumamuu qaba. Kunoo as gubbaarratti ruuziin bilchaachaa jira. Ruuzii bishiriyaa jedhu warri beektan beektu qimamoonni madaama warri kushinaa keessa hojjetanii ani beektanii ruuzii baay'ee bareedaa mi'aaf jaallatama. Kunoo distuma ishee xiqqishuu kanatti hojjedha. As gubbaa kunoo bukkoo akka ajaa'ibaatti gamaaf gamanaa walitti hiitaa jirti. Sukkuumaa jirti jechuudha. Sabooda xumurrii wanta guyyaa har'aaf ta'u isaanitti kanatti xumurrii ol bahee jira. Amma kana bakka kanattiin isinitti himuuf deemachuudha waan ajaa'ibaa. Torban kun keessaa na dhukkubee ture. Mataan illee baay'ee tokko na dhukkubee ture. Isa booda utaalloo akkuma godhee irraa gaggeessee har'a kana mataa koo kan rifeensa koo erga miicee guyyaa 3 sa'aatii jechuudha. Har'aan guyyaa 3 sa'aatii gaafa miicee sana erga miicee xumuree wanta barbaachisu qibaateetti dibee filee quxuxxurii isaa hojjedhee ture.
haa ta'u malee jedhuutti na dhukkube guyyaa lama lamatti hiikuu qaban ture akka baratametti garuu guyyaa 3 sababuma na dhukkubeef bulchee har'aa guyyaa arfaffaasaatti gaafan itti deebi'u guyyaa 3 jedhuutti argitanii waan inni ta'e guyyaa lama hin darbu maal akka ta'e hin beekan isin mee akkamitti jirtu guyyaa lamaan saara darbe jennaan mataan isaa miilli isaan beekamu baay'ee tokko yeroo filullee keessaatii hin buqqaa wal xaxee akka kanatti wal keessa badee daabboo ta'ee taa'aa jechuudha amma kana akkamittiin akka walirraa baasu isinumtuu faradaame mee natti hima miicuudhaa fi guyyaa 3 reefu torbanitti waan miicuuf guyyaan isaa hin geenye amma kanallee dadhabee jira galgalaa'ee halkan ta'ee jira rafuun qaban ture garuu immoo gaafa 4 bulee immoo maqasiima fudhadhee duuba kan godhu na taasisedheen ittuma garaa bal'adhee toon dadhabu saalloon illee akkasuma nan gadhiisni ittuma jajjabaadha malee silaa mana madaamii keessa ciisuun na dhukkubsadhee nan boqodhaa akkasan ta'a jechuun hin jiru isin hin beektu isa kana amma kana maal akkan godhu hin beeku otuma nan miidhedheeyyuu eenyutu shintibeetii keessa geessee miidhame han dadhabee jira akkan godhu wallaalee giraata gaabba'amee jidduutti galee hamummoodhaan mangaaga'uuf cabsaayiraa jechuudha hirribnillee hin jira dadhabbiin hin jira hagessumarasii xeeninnatiin natti dhagaamaan jiru utaallu gimmaashni jira otuman akkas jedhu idduutti immoo paaworii yookaan humni wayii tokko naa dhufte maamilee wayii tokko natti turante natti fakkaata kunuu haala kanaatiiniin filee waan an hojjedhu hojjechuuf deemaa jechuudha as gubbaa irratti yeroo hundumaa kana dibadhaa sana dibadhaa jettamee yeroo dibatiin immoo lafa fayyaa normaalii rifeensa keenya akkamittiin hojjetachuu dandeenya akkamitti shurrubbaallee hojjetachuu dandeenya ol dha'uu gad dha'uu dandeenya warri jettanii kunoo haala kanaatiinis kunis furmaata tokko barumsa tokko gorsa tokko waan ta'eefu baay'ee isin fayyada yeroo itti dadhabdanitti akkasuma suuta jettanii haga dandeessan of amansiistanii namni foonii uffataan yoomiyyuu dadhabuun dhiisu waan ta'eefu bakka miiqatti ruufan deema bakka jaatti ruufan deema jechuudha xiqqoo rifeensa kos baay'ina waan qabuufi bakka jaatti duubarraanii walakkaatti reessa jalatti hafee lamatti nira ani shurrubbaa gadi dhahachuu hin jaalladhu natti hin tolu deemu yeroon deemullee yeroo maal jedhu nin beeku boqumti kooyyuu hojiin hojjetu asii gadi rifeensa shurrubbaa gadi dhahachuu hin jaalladhu amma isa sanarraa amma tokko hambisuudhaaf gimmaashatti kutee kun oduuwwan haala kanaa ta'een labbi gochaa jira jabeessanii rifeensa dhaabuu ni gaarii kan taane kanaan dura roomii qarra deddeebi'ee isinitti miitiin jira baay'ee wayaan ofii kootii waan ani itti fayyadamu bichaadha qabatamaatiin kana faayidaa isaa beekuchaadha kanan namatti himuu danda'u mudannoo kana iddoon keessan akka qabdu nan beekaa yeroo dadhabdanii yeroo isin dhukkubee yeroo maal jettan yeroo isin dabbaru haala kanaatiin bakka 2 bakka 3 illee hojjetachuun dirqamaa jechuudha maaliif sanuma sanaan qabatee rifeensii fi daa'imni tokko haraasiin tokko waan ta'eef yoo darbattan inuma miidhama yoo qaqqabdan immoo inuma bareedanuma jajjabaataa jechuudha isinii galee kunoo haala kanaanii duubaan xumuree gara fuulduraatti dhufee jira suutuma fila akkan buqqaaniidhaaf illee sittiin sukkuumee masaajii godhee sossobee amma guyyaatti miicamuu isaa ga'utti geessisaa jechuudha irraan guyyaa 3 bulee arfaffaasaati guyyuma 2 naaf jechuudha guyyaa gaafa guyyaa 2 torban guutee immoo miicuuttiin geessaa jechuudha gaafa sanammoo isaa waan haraatiin akkan deebi'ee dhufuuf iddoo kana laayikii gochuu sheerii gochuu narraanfatiina laayikiin keessan ammallee isinitti hafaa jirti isinillee jajjabaadha akkuma kootii isinin jaa kunoo haala margaartan kanaan fixuu gara xumuritti jira jabaa fixaa jirtanaan jaa isin immoo fixee jirtanaan jaa baasii wanta akkasii rifeensa baay'ee tokko bareedaadha isin galee rifeensi yeroo qaqal'atu yeroo qaqal'atee hojjetamu yookaan dhahamu injijjitaa jechuudha hin boqqaalle yeroo hiikamullee akkasii yeroo hojjetamullee akkasii walumaa gala isaatti haqaaf galattis jedhu galeettarrattis baay'ee miidhama adeemsa keessammoo hubamaa miidhamaa deemaa jechuudha kun akkuma argitan kana duubaan bakka 2tti nire mudhiitii gadi 2tti nire mudhiitii ol immoo isa 4tti nire jechuudha walumaa galatti bakka 6tti nire yaa'u akkana dabbaree akkana salacha'eefillee akka rinna qabeefillee miti inuma bareeda
Abbaan jajamsi ormi gaafa cabsamu kan ormi jajamsi abbaan gaafa cabseedhaani. Yooma abbaan of jajjabeessee koomentii ofii kenne kanallee irratti jajjabeessaa jechuudha. Hin bareeda baay'ee tokko mana rifeensaatu deemtanii kana meeqaan hojjetatti. Akkasumallee abbaan manaa koo gara fuulduraa kuni maqaansaa carraa kan carraa qabeessa otoo jedhame maaliif beektu? Mana rifeensaatu deemtanii birrii meeqa kaffaltu? Abbaan manaa keessa warra abbaa manaa qabdan birrii meeqa isinitti kaffala? Wiiggii bituudhaan meeqa kaffala? Namni kamuu kan rifeensa dheeraas gabaabaas qabu mana miidhagina mana rifeensa hojjetachuu deemuun dirqama. Garuu birrii meeqa isinitti kaffala? Mana kiraayii kaffaluu fi waan ittiin rifeensa hojjetattan wiiggii bitattan kaffaluutti baay'ee haalletti cimee jira waan ta'eef ani immoo umurii koo keessatti mana rifeensaas deeme hojjetachuun barbaadu. Ofii kooti jechuudha ofirratti kan hojjetachuu barbaadu waanuma barbaadillee ta'e dheeraas gabaabaas guddaas xiqqaas waanuma kamuu qabaattan ofii keessan otoo ofirratti hojjetachuu bartanii abbaa manaa keessanillee waciirraatti hambistuu kan jedhu yaada isiniif sheeruu barbaadeen ishee kanarratti illee xiyyeeffadhaatii itti yaada akka saamintii yookaan hojii manaatti isiniif haa ta'u isiniin jaa gammachuu waan wajjin turtaniif galatooma baay'ee.